filannoon arraan tana tahamaa jiru kun filannoo jiraattoota Ameerikaa qofaati miti. Filannoo jiraattoota obboleeyyan keenyaa kan ardii Falastiin filannoo isaaniitilleedha. Murtiin arraan tana namni tokko murteessee filmaata godhuu keessatti godhu arraan tana jireenya ummata keenya ummata Falastiin jiruu isaaniitii fi dhabamuu isaanii murteessaa jechuudha. Kana beeki. Kanaaf warri arraan tana filmaata gaggeessitan waan boru Rabbii duratti subhaanahu wa ta'ala nagee isin baasu waan boru ilmaan arra dhumaa jiran kanaaf du'arraa isaan olchu waan nagee buusu murteessuun keessan hedduu barbaachisaadha jeetiin amana. Kanaafuu ani akka nama tokkotti abaluudhaaf deemiti abaluu filadhu abaluu hin filatin sin hin jiru. Akka namooma qabutti nama fuula Rabbii dura dhaabbadheetiin irraa gaafatama jettutti murtiin arraan tana murteessitu filmaanni arraan tana gootu filmaanni atti arraan tana itti hirmaattu dhaabama ummata Falastiiniitii fi jiraachuu ummata Falastiin ta'uu laali. Waa'ee ikoonomii dhahi jala waa'ee jinnijaan kaawwan biraa dhahi jala arraan tana wanni hundinuu lubbuutu dursaa jechuudha. Lubbuu ilmaan daa'imman arraan tana maashinaan rasaasaan boombiidhaan waa meeqaan dhumaa jiran san lubbuu san du'arraa oolchuutu waa hunda dursaa jechuudha. Waliigalaa miti. Waa'ee ikoonomiitii wal qabatee waa'ee immigireeshinaatii wal qabatee waa'ee dhalaa fi dhiirtii wal fuudhuu ulfaa fi jinnii fi kana hundaan lubbuu namaatu dursa. Jaalatus jibbitus lubbuu namaatu dursa jechuudha. Jarri lamaanuu qaallittii fi qaallichinis lubbuu namaa keessattuu lubbuu ummata Falastiin gatii itti kennanii lubbuun isaaniituun haa jiraachuu jechaa jiranmoo lubbuun tun haa dhabamtuu jechaa jiran gaafii gaafadhaa isinummaan oduu qoo qabdan qaallichinis waa'ee ejjennoo ilmaan Falastiin irratti wal qabatee ejjennoon isaanii tokko garaagaran qabu. Kana sirriitti hubadhu. Qaallittinis waa'ee ilmaan jireenya ilmaan Falastiin irratti wal qabatee ejjennoon isaanii tokko. Kanaaf maaliin godhuu qabaa jeyaati. Voot godhuus mirga qabda, voot godhuu dhabuus mirga qabda. Namni ati vootiin goonee hin filannee nan filannee jedhee namni hidha si darbu hin jiru. Waliigalaami. Voot dhabuu keetiif filmaata kana keessatti hirmaatuu dhabuu keetiif bu'aan ati buuste maali? Hirmaattee too bu'aan ati buuste maali? Kana madaaluu danda'uu qabda jechuudha. Jarri lamaanuu dhiiga ilmaan Falastiin ajjecha ilmaan Falastiiniif maal godhaa jiran? Ajjechaan akka dhaabbatuuf maal godhaa jiran? Lolli akka dhaabbatuuf maal godhaa jiran? Karoorri isaanii maali? Pilaanni isaanii maali? Lamaanuu pilaana sirrii tokko illee nuuf hin kennine jechuudha. Walaa qaallichinis walaa qaallittiinis. Lolli haa dhaabbatu irratti dil'aarraa hiriira bahaa turre. Namni nu dhagayaa jiru hin jiru. Khaanis khaan darani jechuudha. Kanaafuu fa'tabiruu yaa ulil absaar yaa ummata Rabbiin qalbii kanneef yaa ummata Rabbiin sammuu kanneef dammaqa. Filmaanni kun filmaata ati itti hirmaattee ajjechaa ilmaan Falastiin irratti murteessaa jirtu akka ta'e beeki. Sirri dhageeffadhu. Qaallittiinis lola dhaabuu irratti lola ummata Falastiin irraa dhaabuu irratti wanni isaan karoorri keenya kana ja'anii lafanuu kan hin jiru. In agarrees. Kanaaf murtiin har'a isin murteessaa jirtan murtii baqattootaa ta'uu hin qabu. Murtii ikoonoomii ta'uu hin qabu. Murtii dhiiga ilmaan Falastiin irratti dhaabbattanii ejjennoo rabboomaa, ejjennoo namoomaa, ejjennoo ilmaan Falastiin haa jiraatan, lolli Falastiin irraa haa dhaabbatan jedhu ejjennoo san irratti murtaa'uu qabaadha.
مالف إراغا فتمت ولا تكن للخائنين خصيما ربي سبحانه وتعالى أمتا قرتي ظالماف مجرمتوتاف أبوكادو هنتهنجا ربي سبحانه وتعالى أناف سنجيبر خمرقاتس خبيتاتس لمانو الجنون إساني واي إسرائيل رتي واي أمتا فلسطين رتي لمن فلسطين فدو إسلام هاتو فدو كريستانا هاتو سري دقي فدو إلمنا ما تهون إساني سياكيس راف قهد إلمنا ما تهون إساني إلمنا ما تهو إساني قوفا أتي إساني في سقلي خنون قهد غناف جري لمانو ilmaan falastiin irratti ejjennoon isaanii tokko waan ta'eef akka nama tokkotti sammuu teessan daleessa. Hiree isin qabdatuun jira. Sagalee ummata islaamaa mul'isuudhaaf, sagalee namummaa mul'isuudhaaf, sagalee teessan garsiisuudhaaf lamaanuu sagalee dhoowwatuun keessan ejjennoo jireenya ummata ilmaan Falastiin murteessuu keessan garsiisa takka. Son tokko. Lamaanuu shayxaana tokkorraa karraa wayyaa filannaa wanni jaamu lamaanuu bakka kanarratti lamaanuu dajjaali naasin jedha geeffadhu. Lamaanuu dajjaali. Murtiin isaanii murtii dajjaali lamaanuu. Waa'ee ilmaan ummata jiru jireenya isaanii dhabee keessatti ilmaanta Falastiin irra wal qabate lamaanuu murteewwan isaanii murtii dajjaaliin sinjee murtii dajjaal. Namni tokkoon isaanii gabbaanii ilmaan Falastiin jiraachuuf mirga qabanii jiraachuu qabanii lolaniin dhaaba guyyaan ani gartee oofisa seenerraa lolaniin dhaaba addunyaan tun nagee argatti nama ja'u saniif fili deemi. Yoo san agartee jiraatte yoo san beetee jiraatte akka yaada kiyyate waa'ee ekonomii waa'ee jinijaankaa suni eega lubbuun namaa jiraatte booda yeroo ani akkasiin sidhaa kanagaa yaani jiru so you have to be critical thinker itti yaadi aboo harka kiyya kanaanin deemee arraan tana jiraachuu ummata Falastinii fi dhabamuu ummata Falastiin arraan tana filmaan ati godhu jirtu kun jiraachuu ummata Falastinii fi dhabamuu ummata Falastiin lamaan keessaa tokko beeki. Ummanni Falastiin haa jiraattu mirga qabanii lafti isaanii kabajamuu qabdi daangaan isaanii kabajamuu qabaa ilmaan Falastiin ajjechaan isaanii dhaabbachuu qabaa. Warri isaan ajjeese seeraaf dhihaatuu qabaa. Mootummaan akkana jedhee na filaa siin jee ni jira. Kana if gaafadhu. Lamaanuu akkas jechaa jiranii if gaafadhu. Murtiin keeti. Hin dhageenyaan lamaan irraahu ilmaan Falastiin haa jiraatan ajjechaan irraa haa dhaabbatu. Mirgi namoomaa isaanii haa kabajamu. Jechuu isaanii lamaan irraa tokko hin dhageenyan. Lamaanuu bitamtuudha. Lamaanuu hattuudha yoo barbaaddees. Bitamtuudhaas, hattuudhaas, dajjaaliis. Sii galaa miti. Kanaaf siitu beekaa jechuun murteeffadhu. Siitu beeka. Kanaaf hogguu shayxaanni lama walitti dhufe. Shayxaan irra laafaa filannaan ja'amu san suni lamaanuu bakka kanatti ejjennoon isaanii takka. Saniifuu itti yaadi filmaata kana keessatti paartii sadaffaati jira. Green Party jedhaniin. Paartii Dimokiraasaa, paartii Ripablikaanaa, paartii Green jedhamu jira. Intaloon isaanii waliin sadaffaan tafiigaa jirtu Yahuda ajaa'iba rabbi. Yahudaadha dhaggeeffadhu maal jetti beektaa? Guyyaan filamerraa ajjechaan ilmaan Falastiin dhaabbatuu qabaa jette. Lollilleen dhaabbachuu qabaa jette. Namni ani gurra kiyyaan irraa dhagahe waa'ee Falastiinitii wal qabatee paartii sadaffaati jira. Green Party jedhaniin. Namni hedduu isiin beeku malee. Walii galaami. Maal jetti? Guyyaan filamerraa
nageenyi addunyaadhaaf argamuu qaba. Walii galame nageenyi addunyaadhaaf argamuu qaba. Dachiin Falastiin kabajamuu qabdi. Mirgi Falastiin kabajamuu qaba. Daa'imman Falastiin kana ajjeefaman warri ajjeese seeraaf dhiyaatu qaba. Warri jiru immoo jireenyi isaanii kabajamuu qabaa jettee na filaa jechaa jirte jechuudha. Jool jaaniin jooli maali maqaan isii Green Partyidha. Paartii sadaffaati. So sadeen kana keessaa filadhu gaa. Jarri qaallichaa fi qaallittiin ejjannoon isaanii tokko yoo ta'e qaallittiin tun immoo mirgi namoomaa kabajamuu qaba. Mirgi ilmaan Falastiin mirgi guutumaa guututti ilmi namaa hundinuu kabajaadhaan dhiigni isaa kabajamuu qabaa jetti. Loliinis dhaabatu qaba jetti. Sadaffaan isiidha jechuudha. So gizee amma filmaataaf deemtan boru arraan tana jechuudha. Edanuu eenyu namni isin filtan nama dhiiga ilmaan Falastiin irratti ejjannoo dhiigni haa dhaabbatu jedhu qabu moo dhiigni itti haa fufu jedhu kana gaa murtiin kee. Kanaaf dubbiin laayyuudhaan miti. Dubbiin arraan tanaatuun tan nagayaas argamsiistu tan nagayilee dhabamsiisuu dandeessi jennee sodaarraa qabna jechuudha. Kanaaf nuti kadhannu Rabbi subhaanahu wa ta'ala mootummaa haqaa kan dhiiga dhaabu kan lola dhaabu kan addunyaaf nagee buusu kan guutuu addunyaatiif nagee argamsiisu Rabbi nuuf haa maraxuu jennamti. Isin immoo warri dandeettii qabdan filuu filmaata kana keessatti filachuun keessan bu'aa irra qabamoo dhiisuu irra qaba murteessa. Yoo filannee hoo eenyu filanna? Nama ajjechaan haa dhaabbatu jedhu filannamu? Nama lolaniin dhaaba jedhu filannamu? Nama gartee murtii ejjannoo diriirtuu tanamoomaa tarabboomaa ha ilmaan Falastiin irratti dhaabbatee murtii murteessaa jiru dhiigni isaanii haa dhaabbatu ajjechaan irraa haa dhaabbatu nama jedhu kana filtamoo kan filtaa sammuu tee daleessisi. Sammuu namummaatiin yaadi. Sammuu ikoonomiitiin hin yaadin. Sammuu ati waraqaa argatuu fi waraqaa argatuu dhabuudhaan hin yaadin. Sammuu ilmaan Falastiin lubbuudhaan jiraatuu mirga qaban jechuudhaan yaadi. Kanaaf ana akkasumaan isin dhaama jabaadhaa warri Ameerikaa gabbahaa sagalee teessan jabduu garsiisa. Sagalee teessan nama ejjannoo dhugaa qabu, nama ejjannoo lola dhaabuu qabu, nama ejjannoo jiruu ilmaan Falasxiiniif jireenyi isaanii jiraachuu mirga qaban je'ee falmu. Waliigalaa miti nama akkasiitiif sagalee kenna. Isin himeetiin jira. Jarri lamaan taniitiitii fi mirgaatii fi kabitaatis ejjennoon isaanii lola dhaabuu fi dhaabuu irratti ejjennoon isaanii tokko. Lamaanuu lola ni dhaabnaa ajjechaan Falastiin haa dhaabbatu guyyaan ani oofisa qabadheerraa lolli akka dhaabbatu ni labsa. Meeshaa waraanaa tagartee Ameerikaan Israa'eliif kannaa jirtu ni dhaaba kaja'u hin dhageenye nuti. Hin dhageenye isin jeebar yoo ati dhageesse natti himi gabbay. Waa'ee qoomiluuxii fi waa'ee gartee ulfaa namarraa baasuu fi waa'ee ikoonomiitii wal qabate sunis akka ajandaa lammadatti qabanna. Garuu amma ajandaan guddaan jiruu jireenya ilmaan Falasxiin adeero. Kana murtiin kee akka ta'uu qabu. Kanarratti hundooytee filmaata kana keessatti sagaleen kiyyaan dhageeffamu. Naam, Green Partiin jechuun hedduullee keessa beekuu baannu ejjennoon Green Partyidha yeroo ammaa tana keessatti ilmaan Falastiin wal qabatee akka isaan nuun ja'anitti akka isaan if dhaadheessaa jiranitti guyyaan ani filameerraa lolli kun akka dhaabbatuun labsa ilmaan Falastiin du'arraa akka oolan waan barbaachisaa ta'e goonee lola dhaabnaadha. Filannoon yaanni isin lafa keessa jechuudha. Kanaaf jarra lamaan irraa immoo yaaduma akkanaatu agarree barnuti. Naam. Kanaafu itti yaada this is very crucial time.
filannoo murteessaadha. Warri immoo garii waa'ee kanaa kan beekne warri hawaasa illee burjaajistan rabbi sodaadha isin jenna. Walii gallaami waa'ee kanaa keessa baruullee barbaachisaadha akka malee. Kanaafuu alhamdulillah biyya gartee sagalee akka feenetti mirga keenya itti ibsachuu dandeenyu keessa jira alhamdulillah. Warroottan garii immoo dubbii lallaaqaa jirtan abaarsallee godhaa jirtan warri guutumaa guututti illee Ameerikaa abaaraa jirtan rabbi sodaadha isin jenna. Maaliif Ameerikaan ta kiristaanaa qofaa miti, ta Yahudaa qofaa miti, ta gartee waaqeffataa qofaa miti. Ameerikaa keessatti yoo akkam xiqqaatee muslima miliyoona 10 oltutu jiraata. Masgida hedduutu jira. Madarsaa hedduutu jira. Ummata Ameerikaa keessa faranjii rabbi sodaatutu jira. Kiristaana rabbi sodaatutu jira. Yahudaa rabbi sodaatutu jira. Yahudaa fi Nasaaraa kiristaana haqa namallee Israa'eetu jira. Dhiiga ummata Falastiin ummata Islaamaa daran warra gartee dhiinni ummata Falastiin dhaabbachuu qabajee Yahudarraa kiristaanarraa warra mootummaa dura dhaabbatee mormutu jira. Haga ati dubbattu daran haga ati waagootu daran anaa ol sii olitti warra ummata Falastiin sagalee teetu jira. Ati achi teessee akka nama gartee addunyaa beekutti akka siyaasaa beekutti illee teessee ummata nagaa gizee abaartu abaarsi sitti deebi'a beeki. Sitti deebi'a beeki. Ummanni Ameerikaa harki dhibbarraa harki guddaan ajjeechaa ummata Falastiin warra deeggaruu miti kana beeki. Mootummaa keessaayis ummata nagaa keessaayis namni ajjeechaa ummata Falastiin deeggaru hin jiru. Kana hubadhu. Warra qumaara siyaasaa kaardii qumaaraa taphachaa jiru qofaatu waan kanarratti ejjennoo hamtuu qaba malee hawaasni bal'aan Ameerikaadha. Hawaasa dhaabama ummata Falastiin barbaaduu miti. Kanaaf abaarsa keessanillee yeroo abaartan yeroo waajattan if eeggachuun jecha keessan eeggachuun barbaachisaadha. Ifirratti hin duulina. Nama isiniif sagalee ta'u, nama isiniif rakkataa jiru, nama isiniif haala mijjeesaa jiru, nama isiniif jecha hidhamaa jiru gariin isaanii Yahudaan garii ka ummata gartee Falasxiiniif jecha hidhamtee jira, ka hojiirra areemtee jira, kiristaana hojiirra areemee jira sababa ilmaan Falasxiin jiraachuuf mirga qaban jechuudhaaf dubbatuu isaaniitiif. Kanaaf wantoota gargarii waan hin beekne keessa laaqaa jirtan maqaa darasummaatiin, maqaa sheekkaatiin, maqaa ulamaatiin wanni isin barreessitan, wanni isin dubbattan deebitee isin miitu taatee argamuutu natti mul'ata. Maaliif namni isin abaaraa jirtan qaama keessan, obbaliyyan keessan akkasumatti ummata gartee isiniif sagalee tahaa jiru. Isinummaanuu bakka jirtan tana dhuftanii argamuudhaaf jiraachuudhaaf nagee keessan keessatti warra gatii guddaa kafalee abaaraa jirtan gariin keessan wallaalaan jechuudha. Kanaaf hubannootaan deema. Hin machaawina, miiraan hin deemina, mirqaanaan hin deemina, aaraan hin deemina, xiiqiin hin deemina. Aqlii miira to'atteen deema. Miirri keessan aqlii keessan tootuun qabu. Namooma qabaadha. Yeroo waa dubbattan islaama bakka buutanii dubbattan. Kanaaf dubbiin teessan laalatamuu qabdi. Itti yaadaa dubbadha. Yeroo isin waa abaartan keessaa baasaa foohaa nama abaartanillee akkasitti abaara malee waliigala siigalee yeroo gatteessanii akkasitti abaartan biyya guutuu magaalaa guutuu ummata isin rabbii sodaatu keessa jira. Ummata isiniif islaamummaadhaaf irra laffa'ee jira. Ummata osoo madaallii islaamummaaf waan isin hojjettan islaamummaaf waan isaan hojjetan yoo laaltan dachii fi samii walitti illee hin dhiyaanneetu as keessa jira jechuudha. Ummata qur'aana rabbii baadhate as keessa jira. Ummata biyya tana khayritti jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa jireenya isaa dhiisee itti laffa'aa jiru jira. Islaama keessaas, kiristaana keessaas, waaqeffataa keessaas, yahudaa keessaas jechuudha. Kanaaf abaarsi garii isinitti deebi'ee isin hin miidhin akka waliigalatti gatteessanii jumlaadhaan arrabaa fi abaarsaa fi jechoota fayyadamtan waa'ee Ameerikaatii wal qabatee of eeggannoo gootanii yoo dubbattan bifa bareedaadhaan yoo dubbattan islaamummallee bifa bareedaadhaan yoo akkasitti bakka buutan bareedaa jeetiin amana. Waan hin beekne keessa gizee seentan gizee laaqattan
nutillee nu saalfachiisan islaamummaa keenyallee maqaan xureessinaa oromummaa keenyallee maqaan xureessinaa ummata gartee jibbinsaan guutame ta'uu ummata tuffiidhaan guutame ta'uu ummata gartee boonsaan guutame ta'uu namoonni garii haasawni keessan ni beeysa barruun isin barreessan ni beeysa waliigalaa miti namni hawaasni ni beeka eenyutu jecha ati fayyadamtu kun maaliif akka deemtu jecha tuffirraa ka'e jecha kibrirraa ka'e jecha namooma qabu jecha rabbooma qabu jecha dhugaadhaan namoota kana walitti haammatu ni beeksisa namni ni beeka shurufkaadhaan beeka haasoo ka'e kanaaf rabbi sodaadha isin jedhan inshallah akkasigaa wani nama gaddiisu immoo filmaata Ameerikaa keessatti electoral college jedhaniini filmaatni biyya kanaa heddummina namaati irratti murtaa'u isteetni hundinuu nambara inni qabuutu jira waliigalaami amma fakkeenyaaf yoo Itoophiyaa jenne yoo akka biyya biratti yoo fakkeenyaaf namni tokko filatu yoo lakkoofsi biyya sanii nama miliyoona 100 haa jennu fakkeenyaaf namni miliyoona 100 keessa namni miliyoonni 60 namni miliyoonni 60 tokko filate haa jennu namni miliyoonni 40 immoo khalamadaa filate haa jennu silaa kamtu moo qaba kham miliyoona 60 namni filate sanimi guddinaan isaa bar dubbiin Ameerikaa akkasii miti lakkoofsa nambara namaatiin miti isteetni hundinuu amma fakkeenyaaf Minnesootaan lakkoofsa 10 qabdi akkuma Minnesootaa guututti filmaanni keenya nama Tiraampiif takka Kamaalaadhaaf gizee filannu gizee kannamu meeqa ta'a 10 qofaatu isaaf dhaqa takka isiif dhaqa yoo isteenni mo'ate jechuudha. Isteenni Texas immoo 40 qaba 38 moo 40 jechuudha. Electoral college jedhaniin electoral voting kuni akka qobsuma biyyaa saniin guddina hawaasaatiin Congress representative jechuudha. Congressiin representative Congressii keessatti qaba nama fakkeenyaaf wanni qoftiin Texas qoftiin meeqa qabdi nama 36 qabdi representative mootummaa mana adii keessatti jechuudha. Nama bakka Texas bu'u keessa nama 36tu Texas guutuu bakka bu'a. Nambara sanirratti hundaa'anii guddina biyyaa sanirratti magaalaa sanirratti hundaa'aniiti nambarri biyya saniif kan namaa jechuudha. Amma sagaleen warra Texas 40 guddoo. Sagalee amma fakkeenyaaf Vermont biyya jaamtu jira magaalaa Vermont state jaam. Electoral voting isii meeqa beeta? 3. Subhanallah. Electoral voting isii 3. Texas immoo 40. Trump amma yoonii fi Texasitti electoral voting mo'ate 40tu isaaf kennama. Eenyu Kamaalaan immoo humaa mo'uu hin dandeessu jechuudha. Yoo amma Kamaalaan Vermont state jaamutti moote electoral voting 3 argatti. 3 fi 40 walitti ni qixxaawa hin qixxaawu. Takka immoo Kamaalaan yoo Texasitti moote 40 argatti. Wanni ni Trump yoonii fi Vermontitti moo'e 3 argata. Namni amma fakkeenyaaf magaalaa Vermont keessa jiru nama 600 oli. Namni magaalaa Texas keessa jiru nama miliyoona 25 oli. Si haa galu. Nama miliyoona 25 oltutu Texas jiraata. Vermont immoo nama 600 oli malee miliyoona hungaan. Si haa galu. Si galee. Kanaaf bakka bu'oonni isaanii Vermont nama tokko. Bakka bu'aan Vermont White House keessatti Congressii representativein isaanii tokko. Hammoo Texas 36. Kuni akkuma addunyattuu Ameerikaa qofaatu filmaata akkanaa qaba akka addunyattuu. Popular voteidhaan miti akka sagalee guddina namni tokko irra qabuun miti. Akka isteetaatiin mo'atta. Isteenni tokko sagalee inni walirra guddaa fi walirra xiqqaa qaba. Isteenni Minnesota sagaleen isaa haga feene yoo arraantana pirezidaantii tokkoof sagalee kennine sagaleen keenya nambarri isaa 10 ta'ee argama akka Minnesotattu.
walii haa gallu. Akka Teksaasitti yoo Teksaas arraan tana qabxii guddaa hakannu ta'e qabxiin Teksaas sagaleen isii 40tti lakkaa'ama. Harka Minisootaa 3 jechuudha. yaa namaaf galuu hin danda'u warri biyya jirtan amma isinii galuu hin danda'u. Kanaaf amma namni tokko pirezidaantiin Ameerikaa mo'uudhaaf qabxii 270 isa barbaachisa. Kaalifoorniyaan amma 56 qabdi. Isteenni hundinuu nambara qabaa jechuudha. Sii galee? So amma fakkeenyaaf Filooriidaan 36 qabdi. Sorry. Nambari gaa hedduudha. Isiniif hin himamee. So namni biyya jiru waan kana hubatuudhaaf ni dhiba. Akka namas lakkoofsa hedduu si filateen osoo hin taane dubbiin jirtu hagam takka isteeta hundarraahu sagalee ati qabdu hagam takka waan jaamutu ilaalama.